adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu balbala waajjira kantiibaa magaalaa Addigraat humnaan cabsuun to'achuunsaa gabaafamee jira. Kunis kan ta'e humnootiin nageenya waajjirichaa cabsanii kantiibaa garee Dr. Dabratsiyoon irraa ta'an seensisuu isaaniin akka ta'e itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Tigraay gama bahaa obbo Kiiduu Gabratsaadiq sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Har'a waajjira kantiibaa kaseenan obbo Radaay Gabra balbala cabsinee hin seenne uummatatu kantiibaan uummataan filatame haaseenu jechuun waan hiriiree dhufeef gara waajjirichaa seennee jedhaniiru. Oduu biraan bulchaan yeroo kan bulchiisa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ajajoota olaanoo kan raayyaa Tigraay 3 hojii dhaabsisanii jiru. Guyyaa kaleessaa xalayaa obbo Geetaachoo Raddaa irratti mallatteessaniin Meejor Jeneraal Yohaannis Woldegiyoorgis, Meejor Jeneraal Maashoo Bayyanaa fi Birgeeder Jeneraal Migbaay Haayile hojiirraa dhaabsifamuu isaanii ibsee jira. Murtii kanas gareen Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuu fi waajjirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay mormuusaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Oduu keenya itti aanuun immoo hojiiwwan moodelingii fi beeksisawwan garaagaraa hojjechuutiin keessumaa immoo uffata aadaa Oromoo beeksisuutiin marsaalee hawaasaa irratti kan beekamtu shamarree Qananii Addunyaa lubbuun darbuun gara baafame. Shamarree Qananiin halkan edaa mana jireenyaa isaanii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa Ollaa Ayaat jedhamuun beekamutti lubbuun ishee darbuu namni maatiitti dhiyaatu kan maqaan akka eeramu hin feene sagalee Ameerikaaf mirkaneessee jira. Shamarree Qananiin jaalallee aartist beekamaa Andu'aalam Gosaa akka turtee fi gaa'ela seeraan mirkanaa'e qabaachuu baatanis waggaa 3f mana tokko waliin jiraataa akka turanii fi hariiroo isaanii kanas maatiin isaanii quba qabaachuu namni kun dabalee nuuf ibseera. Sababa kanaanis aartist Andu'aalam Gosaa gaaffiif barbaadamee harka poolisii magaalaa Finfinnee akka jirus namni kun dubbateera. Dhimma kana kan gaafanne hoogganaan quunnamtii uummataa poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Inspektar Maarqos Taaddasaa ammatti dhimmicha irratti yaada kennuun akka hin danda'amne sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Reeffi shamarree Qananii Addunyaa har'a ganama hospitaala Minilikitti erga qoratameen booda guyyaa naannoo sa'aatii 9 irraa kaasee gara mana obboleettii ishii kan magaalaa Sulultaatti argamutti geeffamu namni sagalee Ameerikaaf odeeffannoo kenne kun himeetii jira. Gara gabaasa kana kan nu biraan ga'e gabaasa keenya haaraa Beekaa Atoomaati. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo namoonni meeshaa hidhatan kibxata har'aa Soomaaliyaa waaltaa magaalaa Balaaduweenii keessatti hoteela manguddoonnii fi naannoo namoonni qondaaltonni mootummaa keessatti wal ga'anii turan weeraranii jiru. Marsanii turuun kan itti fufe akkuma jirutti ta'e namoonni ijaan arganii fi firoottan namoota Rooyitersitti akka himanitti yoo xiqqaate namni 5 ajjeefamuu oduun amma nu dhaqqabees ibseeti jira. Jaallanneen dabalataan nutti himti. Miseensi seera tumtoota federaalaa Balaaduween irraa dhufan Daahir Amin Jesuwo akka jedhanitti haga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 4 ajjeefamu garuu ammallee miidhaa irra ga'e lakkaa'aa jirra jedhan. Gareen hidhattoota Islaamaa Al-Shabaab ibsa kenneen haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaan namoota 10 ol ajjeesuu ibseera. Al-Shabaab Soomaaliyaa keessatti mootummaa kuffisuu fi bulchiinsa ofii hundeessuuf akkasumas bulchiinsa seera shari'aa hojiirra oolchuuf yaaluun mootummaa biyyattii raafamaa ta'e irratti haleellaa boombii fi qawwee itti fufiinsaan gaggeessaa jira. Jalqaba dhoo'insa guddaa itti aansee dhukaasa qawwee dhageenye achiis booda dhoo'insi biraa dhaga'amee jedha abbaan qabeenyaa suuqii haleellaa kana arge Ali Suleemaan. Loltoonni mootummaa fi warri qawwee hidhatan yeroo walitti dhukaasanitti kutaaleen hoteela Qaahiraa hangi tokko gara caccabaa dhagaatti jijjiiramuusaa Suleemaan dubbataniiru. Ragaan biraa naannoo hoteelichaa jiraattu Halimaa Nuur akka jettetti marsanii turuun kan itti fufe ta'ee waan jiruuf dhukaasi darbee ni dhaga'amaa jetteetti. Oduu keenyatti aanuun gara Sudaan Kibbaatti kan deemnu muddamsi hammaatuyyuu magaalaa galma mootummaa Sudaan Kibbaa Juubaa keessaa humnootiin addaa bobbaafamuu Yuugaandaan beeksiftee jirti.
Hoogganaa waraana Ugaandaa kibxata har'aa akka jedhanitti biyyi isaanii humna addaa magaalaa Juubaa keessatti bobbaasuun nageenya magaalattii eeguufi jedhan. Kunis muddamsa pireezidaant Saalvaakiirii fi ittaanaa isaanii duraanii Riik Machaar gidduu jiru wal waraansa siviilotaa yookaan namoota nagaa akka hin deebifneef sodaa uumame irratti jedhameera. Mootummaan Saalvaakiir ministeerota lamaa fi qondaaltota waraanaa olaanoo hedduu Machaar waliin michuu ta'an erga to'annaa jala oolchanii booda guyyoota darban keessa Sudaan Kibbaa kan oomisha boba'aan beekamtu keessatti waldhabdee guddaan dhufeera. Ergasiyaas ministeerota to'annaa jala turan keessaa tokko gadhiifamaniiru. Hidhaan Juubaa keessaa fi walitti bu'iinsi lubbuu namaa galaafate kan naannoo magaalaa gama kaabaa Naasir jedhamtu keessatti uumame waliigaltee nageenyaa bara 2018 tolfame rakkoorra akka buuseetti ilaalamaa jira. Waliigalteen sun wal waraansa siviilotaa waggoota 5f humnoota Kiirii fi Machaaritti amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffame kan lubbuu namoota 400,000tti dhiyaatan galaafatee balaaf saaxile kan xumursiise ture. Hoogganaa waraana Ugaandaa Muhoozi Kainerugaba akka jedhanitti guyyoota 2 dura humnoonni addaa kan keenya Juubaa eeguuf seenaniiru jechuudhaan wiixata halkan kibxata har'aatti bari'u walduraa duubaan X irratti barreessuun maxxansan. Nuti waraanni Ugaandaa pireezidaantii Sudaan Kibbaa tokko kabajamoo Saalvaakiir qofaaf beekamtii kenninaa tarkaanfiin isaan irratti fudhatamu kamiyyuu Ugaandaa irratti waraana labsuudha jechuudhaan barreeffama biraas baasanii jiran. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsii fi Yuukireen kibxata har'aa Saawud Arabiyaa keessatti marii kan jalqaban yoo ta'u, gareen Yuukireen karoora dhukaasa dhaabuu hanga tokko Raashiyaa waliin ni dhiyeessiti jedhameeti eegama. Karoorri Yuukireen kun haleellaa misaayilaa fageenya dheeraa dhaabuu fi waliigaltee galaana gurraachaa of keessaa qaba. Pireezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskii walgahii kibxata har'aa gaggeeffame irratti kan hin hirmaanne yoo ta'u, Yuukireeniin bakka bu'uudhaan hoogganaa waajjira mootummaa Yuukireen Andrey Yarmak, ministeerri dhimma alaa Yuukireen Andrii Sibiha, ministeerri ittisaa Rustem Emiroovii fi ajajaa waraanaa Pavlo Palisan bakka bu'anii jiru. Yarmak walgahii kibxata har'aa jalqabuusaa dura gaazexeessotaaf akka himanitti Yuukireen nagaa galmaan ga'uuf waan hundumaa gochuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Yuukireen wabii nageenyaa barbaaddii jedhamuun kan gaafataman Yarmak deebiin isaanii eeyyee ka jedhu yoo ta'u, Yuukireen Raashiyaan weerara ishee gonkumaa akka irra hin deebine mirkaneessuu akka barbaadu dubbataniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maarko Ruubiyoo fi gorsaan nageenya biyyoolessaa Maayik Waals jila Ameerikaa kan hoogganan yoo ta'u, pireezidaant Doonaald Tiraamp waraana jalqaba bara 2022 Raashiyaan Yuukireen irratti weerara guutuu raawwatte saffisaan xumursiisuuf maanguddummaaf ilaaluuf dhiibbaa taasisaa jiran. Ruubiyoon wiixata kaleessaa akka jedhanitti Ameerikaan gargaarsi Yuukireeniif kennamu dhaabbachuu sana furuuf abdii qabdi. Gareen ijaarsaa fakkii guddaa jechoota Black Lives Matter jedhu kan daandii White House'itti dhiyoo ta'e tokko irratti barreeffame wiixata kaleessaa haquu jalqabaniiru. Kunis kantiibaan magaalaa Waashintan Muriel Bowser doorsisaa fi gidduu seensa pireezidaant Tiraampiif koongirasa Riippaabilikaanotaan to'atame dhiyeessan ofirraa faccisuuf yaalaa yeroo jiranitti. Bowser torban darbe waltajjii hawaasummaa X irratti jijjiirama kana akeekuun akkas jechuun barreessaniiru. Barreeffamni daandii irratti barreeffame kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman kakaasee magaalaan keenya yeroo dhukkubbii keessa turre san akka keessa dabartuuf gargaareera. Amma garuu gidduu seenummaa koongirasii hiika hin qabneen yaadaan qabamuu hin dandeenyu. Dhiibbaa hamaa hojii federaalaa hir'isuu mudate yaaddoo keenya lakkoofsa tokkoffaa ta'uu qaba jedhaniiru. Tarkaanfiin kantiibaa kun erga pireezidaantichi aangoo qabatanii fi riippaabilikaanonni koongirasa keessaa irratti yeroo jalqabaaf jijjiirama yaadaa qaban agarsiisee jira. Deemokiraatotarraa akka ta'an Bowser barreeffama kana akka hojjetamu yeroo sana ajajuudhaan maqaa Black Lives Matter Plaza jedhamee moggaasan. Kunis mormii diddaa uummataa waxabajjii bara 2020 gaggeeffameen ture. Gama kaaniin guyyootaaf mormii jeequmsaan guutame kan poolisiin magaalaa Minneapolis George Floyd irratti ajjeechaa raawwateen sana booda ture kan kun gaggeeffame.
Baawuzer mormii kana akkaataan itti ibsan kallattiin Tiraamp waliin wal dhabdee keessa galcheeraan. Pireezidaantii yeroo sanaa Baawuzer magaalaa ishee to'achuu dhabuu ishee himuudhaan aangoo ofii fayyadamuudhaan kutaa poolisii magaalaa gudditti akka to'atan doorsisaa turan. Sanas hin hordofne garuu eejansii hedduu kan ofii heelikooptaraan mormitoota sodaachisuuf lafatti dhiyaatanii akka balaliisan labsanii turan. Oduu keenya itti aanuun immoo yuunivarsiitii Hawaasaatti hojjettoonni baay'inni isaanii 800 ta'u kan gurmaa'uun yuunivarsiiticha keessatti hojjetan sababa gaaffii daballii miindaa gaafanneef hojii keenyarraa dhorkamneera jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Namoota kanneen keessaa tokko waggoota 15 darbaniif yuunivarsiiticha keessa hojjechaa turuu kan dubbatan obbo Yohaannis Abdoo miindaa ga'aan waan nuuf hin kaffalamneef mootummaan akka biyyaalessaatti daballii miindaa hojjettootaa taasise nuuf haa taasifamu jennee gaaffii waan dhiyeessineef jecha hojiirraa dhaabsifamnee dirree irratti hafneerraa jedhan. Namoonni biroonis kan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf ibsaniiran haala jireenya amma jiruu fi akkasumas ijoollee qabannee rakkoof saaxilamneerra jedhan. Yuunivarsiitichatti itti aanaa pirezidaantii fi itti waamamaa dhimmoota bulchiinsaa fi misoomaa kan ta'an Dr. Saamu'eel Jiloo hojjettoota lakkoofsaan kanneen jedhaman kana yuunivarsiitichi dhuunfaatti hin beeku jedhani. Yuunivarsiitii keenya keessaa hojjetaan hojiirraa dhaabsifames hin jiru jedhaniiru jechuun Hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Oduuleen har'aaf qabnu kanneeni nu waliin. Ashama qayyadu daawwattoonni akkuma dhaggeeffatanii karaa oduu BBC dhaggeeffatanii gama kan deemtaniin oduu ijoo torbee kana akkuma beekamu Oromiyaa keessatti waraanni fannoo jedhamu fannoon naannoo Amaaraa fannoon naannoo Amaaraa akkuma beekamu torbee dabaree keessa iddoowwan Shawaalaa fi Wallagga keessatti naannoowwan aanaawwan daangaa naannoo Amaaraa ta'an keessatti seenuudhaan loowwan saamuun qabeenya namaa saamuudhaan nama ajjeesaa jirti. Nama bifa adda ta'een bifa hoolaatiin nama gorraa jirti. Kun Oromoodhaa kun gaallachaa nama arrabsaa nama ajjeesaa jirti. Kanaaf inni torbee kana deemaa ture Oromiyaa keessatti hiriirri barattootaa fi hiriiraan garaagaraa iddoo garaagaraatti bifa adda ta'een fannoon Oromiyaa keessaa baatu wanni kun dhaabbachuu qabaa jedhanii bahamaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa keessatti dadhabina guddaa kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Obbo Shimallis Abdiisaati. Ta'uu inni tokkoffaa rakkina guddaa kan qabu naannoo isaa yookaan qe'ee fi yookaan mana fi abbummaa itti abbaadha. Kanaaf naannoo Oromiyaa akkas waraanii naannoo biraa Oromiyaa keessatti dhufee nama ajjeesee nama tawwaraa deemaa jiru osoo dhaga'uu osoo itti himamaa jiru isinitu waraana bilisummaa Oromoo asitti gargaaraa jiraa jiruun akka waan harka keessaa qabuuti. Kanaaf namni Oromoodhaaf namni obboleessaa jedhan sila obboleessaa ni rifataa. Kanaaf warri Shimallis Abdiisaa nama obboleessaa wajjin dhalatiin fakkaata. Kanaaf yeroo ammaa keessatti hatattamaan wanni godhamuu barbaachisu waraanni uummanni Oromoodhaa Amaaraa Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraa guutu waan ta'aniif hatattamaan nama ajjeesuudhaan tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qabdu. Oromoon saba guddaadha. Sabni guddaan hangana kun hiriira beenuudhaa dhaabaa nurraa dhorkaa hin jiru. Kanaaf yeroo inni ajjeesee fudhachuuf maaliif walloodhaaf fakkeenya maal furan walloo saba xiqqaatanii bara yeroo isaan eegan ajjeettee fudhatte. Kanaaf uummanni Oromoo kan kaabaa kan dhiyaa bakka jirtan maratti tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbadhaa. Yeroo namni bilisa saba keemiti saba kee cinaa dhaabbadhu rooroo hambaa firaa dhorkii ifiif waliin nyaatinaa saree wal nyaattu diina firaan dhorkitu akkuma jaamusan